Spin Music Studio. Spin Music Studio. Harka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Horn Media. Qophii keenya guyyaa har'aa keessatti haala siyaasa gaanfa Afrikaa irratti dhimma xiyyeeffatu qabannee dhiyaannee jirra. Amma xumura qophii keenyaatti akka nu hordoftan kabajaan isin affeerra. Gaanfa Afrikaa keessatti iddoon dorgommii biyyoota baha giddu galeessaa ta'uu mala jechuun xiinxala garaagaraa gaggeeffame irratti gabaasa Ajaans France Press qopheesse qabannee dhiyaannee jirra. Amma dhumaatti akka nu hordoftan kabajaa guddaan isin affeerra. Gaanfa Afrikaa iddoo dorgommii biyyoota baha giddu galeessaa ta'uu mala. Itoophiyaan immoo gara lolaatti seenaa jirti jedha gabaasi Ajaans France Press. Akka qorannoo dhaabbata oduu Ajaans France Press ibsetti dorgommii mootummaa baha giddu galeessaa gidduutti jechuunis haala siyaasa nageenya gaanfa Afrikaa caalaatti jabaachaa jira. Itoophiyaan immoo bakka xiyyeeffannoo guddaa taatee mul'achaa jirti. Gaanfa Afrikaatti Itoophiyaa, Somaaliyaa, Jabuutii fi Eertiraa karaa daldala galaana addunyaa keessaa isa ijoo kan bo'oo Swiss kaanaalii fi Hindiyaan wal quunnamsiisu ta'ee argama. Dhiyeenya kana naannichi mootummaa baha giddu galeessaa biratti iddoo dorgommii siyaasaa fi dinagdee guddaa taasiseera. Biyyoonni baha giddu galeessaa biratti gaanfa Afrikaa iddoo wal dorgommii siyaasaa dinagdee baay'ee murteessaadha jechuun xiinxalaan naannichaa Aanaa Jaakobs Ajaans France Pressitti himaniiru. Itoophiyaan gamtaa Emireetota Arabaa UAE waliin ifatti hariiroo gaarii qabdi. Masaraa guddaa gaara irratti magaalaa Finfinneetti ijaaramaa jiru deeggarsa gamtaa Emireetotaatiin hojjetamaa jiraachuu odeeffannoon bahan ni mul'isu. Kun mallattoo humni abudee Itoophiyaa keessatti bal'achaa jiraachuu ifoomsa. Akka Ajaans France Press gabaasetti gamtaan Emireetota Arabaa bara 2018 erga muummee ministeeraa Abiy Ahmed aangoo qabatee booda deeggarsa doolaara biiliyoona 3 Itoophiyaaf taasiseera. Akkasumas bara 2023tti waliigaltee jijjiirraa maallaqaa doolaara miiliyoona 800 mallatteesseera. Kun immoo mootummaan Itoophiyaa biratti gabaa sharafa alaa tasgabbeessuuf murteessaa ta'uu isaa ibsamee jira. Hirmaannaan Emireetota Arabaa Itoophiyaa keessatti babal'achuun xiinxaltoota muraasa biratti qeeqa cimaa uumeera. Xiinxalaan duraanii CIA Cameron Hudson akka Ajaans Pressitti himanitti gamtaan Emireetotaa investimentii baay'ee Itoophiyaa keessaa qabaachuu kaasuun kun immoo biyyoonni akka humna alaatti hirkatu ni taasisa jechuun ibseera. Itoophiyaan walitti bu'iinsa balaa naannoo baha giddu galeessaa waliin wal qabatu keessatti hirmaachaa jirtis jedhame. Waraanni Sudaan mudde darbe Itoophiyaan diina isaanii garee finciltoota Sudaan leenjisuuf garichi Itoophiyaa keessaa iddoo leenjii qaba jechuun himateera. Kunis deeggarsa Emireetota Arabaa duuba jiraachuu akeeka. Mootummaan Itoophiyaa himannaa kanaaf deebii osoo hin kennin hafee jira. Kana malees walitti bu'iinsi Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti jiru akkasumas mormii Masir waliin dhimma hidhaa guddicha Itoophiyaa irratti taasifamu hariiroon naannoo caalaatti wal xaxaa taasiseera. Akka Ajaans France Press gabaasetti Masir Eertiraan waggoota dhiyoo asitti Saawud Arabiyaa waliin hariiroo isaanii cimsataa jiru. Kun dhiibbaa humna Itoophiyaa qolachuuf akka ta'e ibsameera. Xiinxaltoonni deeggarsi maallaqaa galoo galaanaa madda rakkoo guutuu gaanfa Afrikaa keessatti hammeessuu mala jechuun akeekachiisaniiru. Qorataan Itoophiyaa Biraanuu Gammachuu kanuma Ajaans France Pressitti naannichatti biyyoonni dureeyyii galoo galaana biyyootan walitti bu'iinsa miidhaman gidduutti hirkattummaa guddaa fidas jedhameera. Ajaans France Press dabalataan akka gabaasetti pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii bara 2025tti yeroo lama gara Saawud Arabiyaatti imalaniiru. Akkasumas yeroo dhiyoo immoo gamtaan Emireetotaa Sudaan tasgabbii dhabsiisa jira jechuun qeeqeera. Hudson immoo akeekachiisa kanaan Eertiraan walitti bu'iinsa Sudaan hirmaachuu akka dandeessu ibsuun kunis walitti bu'iinsa naannoo balaaf saaxiluu malas jedhaniiru. Immoo yeroo gabaabaa keessatti walitti bu'iinsi kun gara naannoo guutuutti fiduu danda'a jechuun Ajaans France Pressitti